waan eega baay'ila kana amantu taate waan baay'ila keetirraa Yesuus waaqaniin qaba jedhanii fudhatta. Arra kiristaanummaa keessaan si baasa. Akkati Yesuusitti amanneen si godha Jesus. You will see. Surely, right now, at this moment, on TikTok, not tomorrow. Fadha isaanii jala deema malee waaqayyoon fudhatan. Abadan. Come up. Let me bring you up. Yoo ati wangeela waan dubbii Yesuus fudhate ani saree hin fudhattu kiristaanii dubbii Yesuus. They manipulated. Hin jijjiiran jecha akkana goggodhan. Sokkora itti naqanii soogidda itti naqanii gara of fudhanitti. Never. Dubbii Phaawulos fudhatan isaan. Dubbii Yesuus hin fudhatan. But the teacher, barsiisaan keessan Yesuus, not Phaawulos. Sagalee wal fuudhii dubbise. Sagalee wal fuudhii dubbise jee. Lakkoofsa 17 qofa? Gaseer lakkoofsa 17 qofa naan qaree. 17. Yesuus immoo ana hin qabin. Ana hin qabin. Ana ammayyuu gara abbaatti hin baane. Eeywa. Gara obboloota koo dhaqe. Gara obboloota koo dhaqe. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii. Gara abbaa kootii fi abbaa keessanii. Waaqayyo keessanii kan ba'a jedhii. Gara eenyuu fi eenyu? Gara waaqayyoo kamii fi kamii? Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara abbaa keessanitti kootii fi waaqayyoo keessanitti qollan ba'a jedhii isaanitti anaaf miti. Abboomi jedhee ishee abboomi. Isaanitti mi jedhee ishee abboomi. Waaqayyoo kootii fi kan eenyu jedhe? Waaqayyoo keessan jedhe moo waaqayyoo kootii fi keessan jedhe? Waaqayyoo kootiif keessanii jedhe. Abbaa koo jedhe moo abbaa keessanii fi abbaa koo jedhe? Asirratti waan inni akkas jedhe let me interpret for you. No, waan interpret na gootu jirtu interpret afaan biraa irraa asirra jiraati. Waan jedhe Yesuus abbaa kootii fi abbaa keessan jedhe moo abbaa keessan qofa jedhe? Kana waan inni jedheefan sitti maa jira abbaa keessan jedhe. Waan barreeffame hunda ittiin dabalin irraa hin irresin jedhu caafamee jira. Sitti dabalama boru hin jedhin. Okay, waan siin jedhe Yesuus Kiristoos abbaa kootii fi abbaa keessan jedheemi? Miti? Sitti maan jira? Sitti maan jira? Waan dubbisa sana anaa boqonnaa fidatee miti? Yesuus Kiristoos abbaa kootii fi abbaa keessan jedheemi? Waan inni akkas jedhee fi sitti maan jira? Naa himta waan barreeffamee jira. Abbaan kiyyaas abbaan keessaniis waaqayyoon kan kootiis keessanis jedhee moo hin jenne? Jedheera waan inni jedhee himu. Thank you. Natti himtaa qoy ni fitadha. Yesuus Kiristoos abbaan ni qabu moo hin qabu? Qaba. Abbaan san siif abbaa ta'a moo hin ta'u? Abbummaan keenya gaa abbaa isa kan Yesuusii wajjiniitii fi isa kootii wajjin waan wal fakkaatu. Dhaggeeffadhu. Yesuus abbaa hafuuraa ni qabu moo hin qabu? Abbaa hafuuraa ni qabu moo hin qabu normaalii? Maal jechuudha? Yesuus Kiristoos abbaa foonii qabu moo abbaa hafuuraa qabu? Abbaa hafuuraa nama qaba. Abbaa hafuuraa kan jedhamu amma fakkeenyaaf naan ibsin ni qaba ni qaba. Yesuus Kiristoos abbaa hafuuraa ni qabu moo hin qabu? Hin qabu jedhe. Qabu waan akkasiin jiru. Abbaa hafuuraan qabu Yesuus. Abbaa hafuuraan qabu amma qabamuuf deemta. Yoo tana deebistanii qabamta dhugaa. Abbaa hafuuraan qabu moo hin qabu Yesuus? Sodaate hin deebisu abadan. Never answer. You scared, bro. Ni qabu moo hin qabu abbaa hafuuraa? Ni qabu moo hin qabu? Sallai jirtu akkasi wallahi sila godhu abba maalin godhu deema abbaa hafuuraa ni qabaa miti atoo abbaa hafuuraa ni qabda waaqayyo ni qabdaati Yesuus waaqayyo ni qabu moo hin qabu achitti goolii bum jechuu deema gaa maal godha miliquu malee jimaan jira dhiifama Pente ispoortii godhaati taphannaa bara adabkisiisa gurbaani jalqaba irratti Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam araboota qofatti ergame kan jedhu tasmallee ta'ee Qur'aana irra hin jiru yoo jiraatte immoo tarii yoo argitee jiraatte bakka sannaa himtee waliin dhannee ilaaluu ni dandeenya jechuudha isa kana as deebinee ammoo ergamaa isinirraa ta'e isinitti erginee kan jedhu Qur'aana keessa jira inni sun akkamii kan jette eeyyan Qur'aana keessa jira suni suuratul kaaf jechuudha suuraa boqonnaa 18ffaa gubbaa jira
boqonnaa 18ffaa ayata 100 fi 10 gubbaatti argama. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رسول الله عليه الصلاة والسلام يروج جدني بكة تكتي أني نمو ما أكاكي سنيتي جدني نبي محمد عليه السلام أكاز جدي ربي نبي محمد الدبت بكة براتة مربي قرآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام يرو أمة الدبتو إرجما إسن الراتة إسن التيرجيني جرا إرجما إسن الراتة إسن التيرجيني جتشوني نار أنا وجنجر ترى كيسة دي بتجرتا ايوه dhageeffachuu jira هاي ارجما اسن الراتة اسن التيرجيني جتشوني أمني مال جد أن محمد عليه الصلاة والسلام قافي قافة مال جد أني قافي قافة جنان ربين أتيود قمتي إرجماتاته ربي ماليف ملاك سفانا إرجني ماليف ربنا وكان مو إلما ما ربي ماليف إرجتا تيجله ربهم تيو إلما ما إرجتشو ماليف برباتي سي ماليف ملاكان إرجتو جره تيجله ماليف ملاكان إرجتو ماليف إلما ما إرجته ماليف إلما ما إرجته جناني رسول الله عليه الصلاة والسلام ربي قرآن أبو سجدت ما جرى إرجما إسن الراتة إسن التيرجين أكنا جتشون نمو ما أكك سنيت جتشون نوتي ملاك إسن الترجو سنتانه يوكان أمو نما إسن الران تين كمبرة جتشون نما وما إلما نما الران تين ومنه إسن الترجو يوكان أمو ملاك إسن الترجو سنتانه نوتي إرجما إسن الراتة إسن التيرجين إرجما إسن الراتة جتشون نمو ما جتشون نمو ما أكاكينيا خنيا تدوك كرافة مو إنسان إرجما كمي بربادني ملاك كنيان كنين لغني كان نما أكا إنساني إنت إن إرجما كسي بربادة كان أبجد ربي سبحانه وتعالى مال جديني نما إسن الراتة يجتون نما إسن الراتة يجتون إرجما نما أكا كيساني يجتون يقوله وليقلت سكان كم برا مو نموت برا ربي نموت برا تي إرجع سبا إسات ترجع يوكان مو إسانو ما كيسا إساني ترجع نبي محمد مو أكمي كان جتة ربي نقادا إرجموتا هندا يو سبا إساني تي فرق نقادا ربي نقولنا كيسد دبتيجر رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث ثاني كيسد دبتنيجران ربي نبيوتا هندا غوسا سات سانيرك رسول الله عليه الصلاة والسلام يرو دبتنجتشورا وانتوتا شر ربي سبحانه وتعالى ناكن نيجران حديث جابر بن عبد الله جدو كيستي صحيح بخاري حديث كما سديف حديث ابن سديف صدمي شن غباتي اعطيت 5 لم يعطهن احد قبلي رسول الله كجدا نرغموني هندي وان سان كنمين وربي نرغموته هندا كنه ان كنن انا قفاف كنه وان شر ربي ناكنه جدا رسول الله عليه الصلاه شنن سنه كيسا مال جناني رسول الله عليه السلام يرودبتني بعثت أنين إرجمي جدا وكان النبي يبعث إلى قومه نبيوني هندي جرس بس بيسانيت كان إرجمن تاني وإني بعثت إلى الناس عامة أنا موجر أمتا الدنيا قوتو تنرجمي جدا رسول الله عليه السلام دبتان إذا كان ربي سبحانه وتعالى كان والكبتي ربي بقولنا دقدمي تكفى سورة الأنبياء آية إبتة كوفي تربة قباتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نتسين إرجني عالم أندافي وكان مو الدنيا قوتورا في إرجماها هالتاتين سي إرجني جتشور الرب مين دبات أكسم سورة سبعي وقلنا صدمي أفرفا لكوس دقدمي صدق قباتي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نتسين إرجني شوف أمتاتي في الدنيا قوتورا في بشيرا قمتشيسا هالتاتين جتشون ورا أنتي أمانه وكان مو ورا ربتي أمانه جنة السنيجيرة جتة قمتشيسو دافي أكسم اللي ونذيرا دنينا هالتاته ورا ربين إيسوان براوا كسو هالة أتسدع شفتون سي إرجينه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أمو الرباية نماذا هم بيكان أكت الدنيا قوتو دافير قمته هم بيكان يجي تشورا ربين دبت سيقاله سو ولي قالتي ربي سبحانه وتعالى نبي محمدين الدنيا قوتودا في سان ارجيجه بكوتا غراغرات ربي دبته جر دوغا نبيوني كان دراني هند اساني سبا اساني ترجمان امو نبي محمد عليه السلام ادت سان الدنيا قوتودا ربي نسان ارجيجه تشور اكسي قالت من ذلك دبدو هيره اوكي obboleessa kwaatilleen baay'ee galatoomaa akkuma obboleessa kiyyaa Abuu Mu'aaziiti silleesiin galateeffadha
Waa'idduun isinirra hubadhe barumsa gaarii tokko isinirra baradhe. Ifni rabbiin haa ta'u nu hunda keenyaaf. Anduris nama dubbii qabu miti garuu akkuma nasiibaa irraa rakkachiisee isin jira dhufe galatuma umurii dheeraadhaan isin jechuu barbaadeeti. Gaafii bareedaa naa deebifta. Hayyee hiriyaatullee galatanii hedduu galatanii qilleensi galateeffannaa dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaataa tasgabbaa'ee gaaffii gaafatee yeroo deebii deebisaniis namni nama dhaggeeffatu yaani waan gaariidha. Rabbiin siinillee waan ofii jaallatu rabbiin siif haa kennu. Quraana illee dubbisi. Quraana of biraa yoo qabaatte quraana arabiffaan dubbisuu hin dandeessaa?